Nagaaf araarri Waaqayyo lafa jirtaniif iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtoota maatii jaalalaa lafa jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyoo isinii baay'atee nu baay'atee lafa kana jirraa baga jiraattanii kabajamtoota hundumtuu maatii keenya warri taatan lafa jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Kunoo anis mucaan keechan nagaadha, buleessi keechan nagaadha. Warreen obboleessa isinii ta'u obboleessa, warreen abbaa isinii ta'u immoo abbaadha. Hin jedha akkasuma nagaadha jirtu isini. Baay'ee ija keecha yaadeen baay'ee si yaadeen dhufee har'a sa'aatii kana kunoo misaadhaa dhufee argame isin biratti. Kanaaf koottaa isinillee misaa waliin haa nyaannu, waliin buna haa dhugannu isiniin jenna. Akkasuma kanaaf guyyaa kana sa'aatii kana ga'uun keenya jaalala Waaqayyoo ta'ee fedha Waaqayyoo ta'ee guyyaa kana ga'uun keenya waan salphaa miti. Waaqayyo isa nu gargaareef galanni haa ta'uun jedha. Isinillee baga nagaa taatan baga eegamtanii kunoo nuyis Waaqayyo akkaataa kanatti nu eegee nu gargaaree nu fuula keejjanitti dhiyaannee jirra. Hingaa. Kanaaf isiniin jedha. Isin immoo nagaadhaa attami turtu isin yaade baay'een isin yaade. Egaa kana booda baay'ee akka turatti torban lama wal arguun ulfaata. Maaf jennaan ijoollee guddisuu jira, daabbarii bituu jira, aannan bituu jira, uffata bituu jira, mana kiraayii kaffaluu jira. Waan baay'eetu nutti baay'ataa. Kanaafan bade waan biraa miti. Eessatti bade warri jettan hin badne kunoo jira. Isin jedha isinillee baga jiraattan isinan jaalladha isinan kabaja. Kanaafi egaa waan baay'ee jira mana keechallee kophaadha jirra. Numatu waan hundumaa hojjeta waan tokko yeroo tokko marqaan hojjedha. Torbaniin marqaan irraan bu'u argitaniirtu sinuyi. Jecha qoosaa maazariiti kunillee malee marqaa torbaniin deemni. Kanaaf isinan jaalladha isinan kabaja. Waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama. Kanaaf warri maatii nu taatan amma nu jajjabeechuun ni isina, nu guddisuun ni isina. Laayik gochuun dagatina, sabskiraayib gochuun dagatina, sheer gochuun dagatina. Kanaaf Waaqayyo isinaa eebbisu. Jajjabinni keechan baay'ee namatti tola. Eessatti baddanettanii na iyyaafachuu dhiisuu keechan garuu isin qomadheera. Maaf akkasin eessa dhaqee namichi suni maa badee jechuu diddanii hin beeku. Ani baay'een isin yaada, dhugaadha isinan yaada, baay'ee tokkoon isin yaada. Egaa warri kara keessaa nu dubbistanillee komii kana jalaa baataniirtu. Keessumattiyyuu nama tokko nan komadhe. Ani baay'ee waan baay'ee naa gootii, waan baay'ee na bukkee dhaabattii jedhee aannan beeka nama sana. Daawwaltee wallee akkam ta'ee jechuu diddee aannatu beeka abbaa sana. Kanaaf rakkoon hin jiru. Egaa si komadheera jedhii naannaa ishiidhani. Rakkoon qabu. Egaa kanaaf taap godhaan guddisaadha isiniin jenna. Baay'ee nu guddistaniirtu garuu maal goonee. Kanaaf isinan jaalladha isinan kabaja. Gooftaan isinaa eebbisu. Baay'ee eebbifamaadha. Manni keenya maatiin keenya nagaadha. Buna fixuun keenya hin dhuftu nagaan gaafattu. Isheen illee buna dhaabaarti. Haati warraa keenya buna dhaabaarti. Achiin buna dhugaa koottatii isiniin jenna. Ittaas egaa sagalee makeellee haa dhagahan eessa gootee akka isaan nagaadhaa isaan jira duuba kanan jiraadhi. Asumaan jira jiru waan jira. Duuba jira jedhanii hin jenne. Duuba nan jira.
Waan jechuudha duwwanan jira. Sibiila nama kadhatu. Kanadha baay'ee sinaa eebbisu gooftani. Kanaaf kottaa warri marqaa nyaachuu barbaadan ammas marqaan jira. Nutti koraa isiniin jenna. Bakki aan tushuu. Haasa'e. Kanaaf nungatinaa isiniin jenna warra wal gatu miti maatiidha. Bakka. Noo dhufaniiru isaanis. Bakka. Gaa dursanii isin dhiisanii daa'imatti kaatanii. Isaan dhiisanii. Kanaafuu akkana fakkaannee jirra. Ammas kun akkas jirra. Ammas Nagaa akka. dinga nagaa din. Qoy kaa'ee mucaan qabee jira bira. Kanaaf rakkoon hin jiru waaqayyo isinaa eebbisu ishiin illee kun akkatti fataattee jirti. Iddeema na biraa daalachoo barbaadde marqaa inumanitti shiroo mangodheetti kenna gadi fudhattu marqaa barte marqaan dhume immoo Marqaa bartee akka waan baay'ee nyaadhu aannanii yoo ta'e olillee madaan nyaadhu maqaan bulleessi. kanaafuu aannan eessaa fidare aannan moo'eeraa bira hin darbu isiniin jedha. Kanaaf haasa'uu barbaadde taate Taraan na qaqqabnee deema mana qoranii. karaa sii kenne kun Nagumaan sin gaafachuu dhufee dhageenyi waaqayyo isin yaa baay'atu obboleewwan keenya kam jirtu fayyaa keessanii nagaa obboleewwan keessanii. keenya nagaa keessanii jirtu Obboleewwan keenya kabajamtoota firoottan keenya. kabajamtoota maatii jaalalaa nagaa Maatii keessanii. jaalalaa situ jedhaan obboleewwan keenyan jedhaan. Maatii jaalalaa jechuun Obboleewwan iccitii koo. jaalalaatu nu gidduuf isaan gidduu jira kanaafan jedha. Bakka jiraattan illee nagaa keenya galata waaqayyo soorsaa nama sin dubbisuu dhufee ani buna nafsaafii jira garuu obbiraa si dhabee akka dettaasoo hin qabu jedhe na kadhatee jennaan na kadhatteeti Eega. na kadhatee maalodhe itoo isin hin argiin kaameraa duubatti miila na qabateeyyu. Gadhatee miila na Argitan isinuu akkattan gad jedhee qabadhe. gadi jedhee miilli na qabatee inni na kadhannaan isin dubbisuu dhufe waan biraaf immoo miti hayi kophaa koo maaliin dubbisaa haasa'aa jettee miti innaan nagaa isin gaafachuu dhufe malee ani waan biraaf hin dhufne ani buna danfisaa jira koottaa buna dhugaase. Kottaa misaa nyaannee kaanee ammas jira barbaanna noo dhuftan misaan jira. Kottaa isiniin jenna baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna. Rabbiraan keessanii nagaadha mooyeraan keessanii nagaadha sanyiin keessanii nagaadha milkiin keessanis jabaadha nagaadha nagaadha abdiin keessanis nagaadha maqaasaa biraadha. milkeessan keessanis nagaadha. Eenyu namni itti komatte? Namni maqaan baasini. Namni tama komatte. Maqaa abbaa nu beekama arga. Emi Masaanuu kon irratti waamta. Walee masaanuu kon irratti waamtaa miti aannaan hin beektette. Eega. Kana bira jirtaa bari. Harri si bira jiraadhu maal rakkoo maal qabatte. Ana biratti nama biraan waamtaare. Jechuun ammati bayya nattutti jedhe nammati kaatutti. Ka'een jira bar dhaabadheen jiru bar. Jechuun amma tokko hiikaa gara qabdi dubbiin. Kanaafi Sawa qoosadhaan. bakka isinin jaalladha ani buna kootti hin deebi'a. Haasaa dhooti. Kanaafuu anis hojii kootti hin deemadha haasaadhaa isini. Akkam isin ofii jirtu warri biyya keessa jirtan biyya alaa kan jirtan warri gammaddanis warri gaddaa jirtanis waan hundumtu hin darba. Keessumatti iyyuu sammuna kana xiqqoo ishii nama tokko akka isin nu jajjabeessitan kan barbaannu haati ishii kan boqottee jirtu tarii karaa onlaayinii arguu dandeechani. Kanaaf nu jajjabeechaa lafa ishiin jirtutti xiqqoo ishii haati ishii jalaa miidhamtee turte sammuna kana wajjin haasa'aa jirru waa'ee haadha ishii. Xiqqoo sammuna kana xiqqoo ishii gadda keessa waan jirtuuf jajjabeechaa isiniin jedha jajjabeechaa nama tokko. Eetee jebisu organisuma jalatti. Karaa onlaayinii barreessaa fi jajjabeessadha. Haadha ishiitu asitti miidhamee jira. Haadha ishii baay'ee jaallatti turte haadha ishiitiif joormaa baay'ee gooti turte. Odoon beekin gadda akka carraa ta'e jala boqotanii. Amma ammaatti illee sagaleedhaan illee nu illee jajjabeessaa turre. Isinillee akka jajjabeessitan kadhannaadhaan gorsaan akka bukkee dhaabattan xiqqoo miidhamte. Yaada isaanii haa barreessan barreessaa fi obboleewwan keenyan dubbifatti. Ishiinutu waan irratti gallakkisteerti. Karaa inni kanaaf jajjabeessaa barreessaa fi gorsa namni immoo biyya ormaa keessa jiru jechuun gorsa barbaada. Kadhannaa barbaada. Kanaaf karaa kana jajjabeechaa isiniin jedha.
maqaa ishee eenyunnootan Qananii jedhamti. Kanaaf barreessa fiiti jajjabeechaa isiniin jedha. Harkaa buusaa gadda kana harkaa buusaa isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma nama biraas nama nan hin beekne jiraachuu danda'a. Wal jajjabeechaa bakka. Maafin yeroo ittiin waan garaagaraa tiiktookii garaagaraa ilaaluun jira. Yeroo sunis badaa otoo hin ta'in nama jajjabeechuun immoo kan sanarra caaludha jedhee yaada. Nama rakkatee jiru beektu sinu maafin amma bakka keejjan tuqamaa ta'e isin gorsuu miti isa kanaaf baay'ee akkasiin namaaf oo'atan argeera. Akkasiin nama jajjabeessuutti maallaqa keejjan baastanii waan meeqa godhaa turtan nan beeka. Waaqayyo immoo gatii keejjan isinii kaffala. Waan isin namatti dadhabdanii namaaf joormaa gootan Waaqayyo immoo gatii dadhabbii namaa immoo dachaa harka guutee namaaf hin kaffala. Kanaaf baay'ee isinitti dheerachuu isinan jaalladha. Baay'een isin jaalladha dhugaadha. Baay'ee tokkon isin jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Lafa jirtanitti Waaqayyo isin haa eebbisu. Gaddi isin hin argatini. Milkaa isiniin jedha. Waan hojjettanitti milkaa. Waan karoorsittanitti milkaa. Waan yaaddan bira gaa. Amantaa kam qabaadha. Waa'een amantaa, waa'een qomoo, waa'een kam wanti na dinqu hin jiru. Namni namummaa isaatiin amantaa kassaa kankoo amantaadhaan hin qoodu nama bifa gurraacha diimaa adii haa ta'u wanti isaa nama ta'ee namummaa isaatiin amma jiru isaatti namni waliif qoricha namni namaaf qoricha isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Daawwadha. Nu barreessa, nu gorsa, nu jajjabeessa dogoggora keenya. Isiniin jedha. Isinirraa hin baranna, isin hin dhageenya. Baay'ee tokko isin jaallanna. Isin kabajna. Waaqayyo immoo isa guyyaa kanaan nu ga'e yeroo kanaan nu ga'e Waaqayyoof galanna ta'u. Baay'ee eebbifamaa. Waan na dhaggeeffattaniif kabajamaa. Waan jiraattanii nu dhaggeeffattaniif immoo ulfaadhaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo biraa immoo harka guunnee waan haaraa qabannee tarii waan baay'een nutti babbaay'atee innaanan bade malee waan baay'ee waanan isiniin jedhu waanan isin na gorsita waan isin gorsu waan baay'een qaba. Rakkoon hin jiru. Umurii qabnu sanatti wal jajjabeessu, wal gorsuu, wal bukkee dhaabachuun barbaachisaadha. Isiniin jechuu barbaadetanii eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinitti dheerateera. Fayyaa nuu ta'a.